Tolee kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota yuutuubii koo mara keessaniif nagaanii faraarri gaarummaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu obboloota koo kabajamoo akkam jirtu akkam yeroo kana geessan gooftaan galataa fudhatan obboleettiin keessan baay'ee nagaa godha. Egaa deemsa irra jira jechuudha akkuma argitan kana lafa bashannanaa lafa akkam namatti tolu karan deema jiru kana isinan agarsiisa na wajjin tura isiniin jechuun jaalladha. Egaa Saawud Arabiyaa keessaa iddoo bareedaa isaan isin fudhadhee deema bakka deemaa jiru kana waluma wajjin ilaalla isiniin jechuun jaalladha obboloota koo amma dhumaatitti na wajjin tura waan baay'ee irraa barattu oduu fi miti. Egaa kunoo deemnee bakka kanatti wal argine irra jechuudha. Galanni waaqayyo dafaa ta'u egaa obboloota koo sagantaa wanti isinii waraabuu fi isiniif haasa'uu barbaadee fi maadaamin koo manaa baanaa qilleensa fudhanna jettee gaafa wal guurrannee ijoollee ishee wajjin manaa baanu iddoodhuma bareedaa isaa deemna jennee yaadne kaa egaa nu biratti nuti egaa lafa deemuu barbaannu hin beektu. Garuu akkaataan nuti itti barbaannuu fi akka isaan itti barbaadan gargari waan ta'eef gaafa deemne jennu kunoo lafa ashawaa lafa biyyoon hin jirre lafa dhagaan hin jirre lafa mukkeen qoraatti tokkoyyuu hin jirre na fuudhanii deeman obboloota koo galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Asirratti wanti isinitti haasa'uu barbaade egaa ani Saawud Arabiyaa keessan jira obboloota koo lafa kana gaafa dhaynu mana keenya kaanee amma geenyu kanaatti gaafa deemnu ashawaa malee biyya tokko hin arginu jechuudha. Ashawaan iyyuu ka ashawaa waa'ee baasu dhimma baasu otoo hin taane asa qilleensi callisee fuudhudha jechuudha. Akkuma argitan tuulamee kan jiru kun hundinuu ashawaadha jechuudha. Kan isin dhibu naannoon inni jiru Damaam jedhama. Damaamirraa lafin itti biyyoo argee jechuudha. Makiinadhaan halkan tokkoo fi guyyaa tokko deemneet kanan biyyoo arge jechuudha. Inni iyyuu biyyoo akka keenyaa biyyoo gurraacha yookaan biyyoo diimaa yookaan immoo biyyoo suphee otoo hin taane dhagaadhaan cirracha wal makaadha jechuudha. Innumtiyyuu bakki ashawaa kan qabu bakka otoo irraa facaasanii waan biqilchu waan magarsu kan hin fakkaannedha jechuudha obboloota koo. Egaa lafa ani biyya keenya keessatti egaa akkuma beektan naannootti dhalannee fi katamaa naannoo magaalaa naannoo keenya jiran irraan kan daafe bakki nuti baay'ee deemne tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Garuu amman arge keessatti Itoophiyaa keessatti lafa akkanatti ashawaa duwwaa hin argine jechuudha. Ammi beeknu keessa baay'een lafti Itoophiyaa biyyoo qaba. Biyyoon suphee jira, biyyoon sondii jira. Biyyoon cirrachaallee jira. Biyyoon cirrachaa amma kana danuu miti jechuudha. Biyyee sondii fi biyyee supheetti danoomaa jechuudha. Keessattuu biyyee sondiitu danoomaa Itoophiyaa keessatti iddoo biqilootaaf midhaan facaasuudhaaf sanyii facaasuudhaaf iddoo bareedaadha jechuudha kan jiru. Haa ta'uyyuu malee maal yaade obboloota koo biyyi kun akkanumatti kanarra maal facaafattee maal biqilchitee maal gootee akkamitti dandeessee biyya barahaa kana keessatti akkamitti sooraman akkamitti badaalan akkamitti eebbifamuu danda'an kan jedhu isuma dhugumaa amman gadi ba'ee biyyoo argu biyya keenya Itoophiyaa osoo yaadatiin dhiiseen beeku isa dhugaa jechuudha. Bakka biyyoo barbaade biyyoo nannabe jechuudha. Sababiin isaa ashawaadha akka jirutti jechuudha. Saawud Arabiyaan harki caalan ashawaadha jechuudha. Ashawaa kana keessatti isaaniyyuu ni eebbifaman. Ashawaa kana keessatti isaaniyyuu of danda'ani. Nuyi har'a biyyoo irra teenye nyaachuu dadhabne eebba biyyoo keessa jiru, warqee biyyoo keessa jiru, gatii gurguddaa, dhagaa gati jabeessa, waan baay'ee beekamtu obboloota koo biyyi keenya. Facaafannee sanyiin isaa kan margu waan barbaanne misira shumburaa gaayyoo qamadii wanti nuti barbaanne yoo irra faca'ee kan margu jechuudha. Waggaa keessatti si'a sadii makara si'a sadii kan argannudha obboloota koo Itoophiyaan jechuudha. Isuma dhuguma waqtii si'a sadii arganna jechuudha. Amma fakkeenyaaf naannoo keenyatti naannoon kun yeroo makaraati. Naannoo kan biraatti immoo yeroo itti facaafamu jira jechuudha. Amma naannoo keenya Shawaa Bahaatii fi naannoo Wallaggaayyuu makarri yeroo tokko miti jechuudha. Garuu kanuma hunduma keessatti kan isin dhibu harka namaarra nyaanni dhugaa. Babeeta. Qoodee waan lafti nyaannu walii keenya wal nyaanne isa dhugumaa jechuudha obboloota koo. Waaqayyo biyya keenya haa yaadatu. Waaqayyo biyya keenya
yaa gargaaru dhaloota kana ija keenya haa banuu isa dhugaa jechuudha. Nuyi nama dhalootaaf taanudha. Otuu namni barate danuun iyyuu otoo jiraachuu baate waan lafti Itoophiyaan baastu sanyiinuma qotiisanuu oomishaaniyyuu warra waan baay'ee oomishuu danda'udha. Horii horsiifne oomisha yoo oomishne wanti nuti goonu wanti hin margiin hin jiru biyya keenyarra jechuudha. Garuu kan isin dhibu kanuma keessattiyyuu nyaachuu dadhabne deebinee walii keenya wal nyaachaa jirra. Waaqayyo biyya keenya haa yaadatu. Isuma dhugumaa obboloota koo biyya keenya dhiibnee biyya ormaatti godaanuun abaarsaadha malee eebba miti. Otoo biyyi keenya eebbifamtee biyya ormaan hawwinu biyya ormaa deemuu yoo barbaanneyyuu silaatas naanna'uudhaaf bashannanuudhaaf deemna miti. Har'a garuu gad deebinee mana namaa keessa hojjechuun keenya bakka biyyi keenya abaarsa biyya keenyarra jirudha isuma dhugumaa jechuudha. Namaaf hojjechuun deebi'anii keessattiyyuu mana namaa keessa hojjechuun baay'ee ulfaataadha. Waaqayyo karaa hundumaa garuu galata haa fudhatu. Gooftaan isin haa eebbisu. Kunuma akkati bareeddee jirti immoo kun amma gamoo ishee suuqii ishee waan hunduma ishee karaa ishee mee ilaala jechuudha. Ammam akka bareedu. Egaa lafti isaa immoo kunoo akkana fakkaata. Wanti isaan jireenya isaan jiraachaa jiran immoo kana fakkaata jechuudha. Waaqayyo karaa hundumaa galata haa fudhatu. Waaqayyo biyya keenya haa yaadatu. Saba keenya haa yaadatu. Obboloonni biyya ormaa keessa jirus jabaadhaa. Dargaggoonni biyya keenya keessa jirtanis jabaadhaa. Waaqayyo biyya keenya Itoophiyaa yaa eebbisu. Nagaaf jaalala nuuf haa kennu. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifama. YouTube kana immoo share fi subscribe gochuu hin dagatinaa obboloota koo. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sinan jaaladha. Shalom.